achi darbaan jalan taa'inaati. Ani ijoolleen kiyya kun narraa fagaatte eessa godha? Amma ammoo abbaan mana kiyyaa gaafa kamisaa operaasyoonii ta'a. Kana laallu wanni isinitti osoo kiyyaa boo'ee osoo kan ilmoo kiyyaa boo'u har'a baatii meeqa eegarakkoo kiyya isinii himachuu isin eegalee guyyaa kamsaati kan isaallee eeggadha. Garuu osoo isinitti boo'u wanni amma sikkoo jedhee isinii kaase kana jechuun yoo waa jedhammaa nuyi jecha dhalchanii jettani warri kaan isaaniif jecha dhalchanii ol gargaaraa jiranii kafayyaa qabuu bahee ni rakkadhe jennaan gargaaramaa jiran. Warabbal kaaba gaafa kamsa asiraa irratti operaasyoonii seena jechuudha. Atantamaan inni ayyee mee akkam taana ishee nuti dalagannee isin biraa hin qabnu jennee osoo boonyu. Ani rakkoo isaallee baasee asirratti isinii himuu hin barbaanne. Garuu ammoo innillee haala ulfaataa keessa jira. Ilmi namaa yoo rahaa argate yoo sammuun isaa boqannaa argate isinii galee namni isaa 24 qabu biyya baqaa keessatti ilmoo afur jechuun mee isinummaa yaada ilmoo afur jechuun. Isin kakalee nu gargaartan san laaltan. Gargaarsi isin kalee nu gargaartan sun mee ilmaan kana maaliin guddifnee as kennu? Maaliin yaadame maal nyaachaa turre kiraa mana maal kaffalaa turre? Bileenaa miti Oromoon kan nu gargaare Oromoon muraasan nu gargaare. Waan nu gargaarame waan haferraallee kana goone bara'an silaa isin osoo beeytanii way intala gobazii akkanaa nu keessaa saba keenya anuu akkana bahee inni abbaan mana kiyya anniin saalfadha siifuutiyya jedhee boo'ee natti matee bakka isaa dhaabbadhee ka ilmaan isatti darbeeyyuu hin deemne jechuudha. Ilmoo kana ka isatti darbeeyyuu hin deemne isinii galeemi. Badaa sabni keetuu nan gargaaru maal uummanni ganda keetii jedhee osoo ilmaan kana darbee itti deemee akka fedhe ta'ee boru ilmoo kiyya fudhachuun hin danda'a. Namni kamiinuu nan dhorku seerri kamiiyyuu nan dhorku jechuudha. Seerri kamiinuu anana dhorkuu hin danda'u. Ilmoo kiyya hin guddisu bakka dadhabee nuyi kiyyaa ol dubartii meeqa daa'ima takka baraa namni guddisuu dadhabee jaarsatti darbee nama meeqa bahee kadhataa jira. Garuu ammadaa kiyya dhokadhee dhukkuba kiyya dhokadhee rakkoo kiyya dhokadhee beela kiyya dhokadhee gaafa nan maallaqa aannaniin bituu dadhabeedhee asirra bahee isin ba'u feesbuukiin dirreen kun akkuma dirree xiyyaaraati sagalee kenna namni galee. Namni hundi isaatu akka waan anaaf naa yaade irratti suuraa kiyyaaf suuraa ilmaan kiyyaa. Ani yoo bor sagalee kiyya sana yoo dhaggeeffadhoo hayyee ilmaan tiyya borookuu sagalee sana dhaggeeffadhoo. Wanti hundi isiniif salphaadha jechuudha. Waan salphaa akkana guddiftanii akkana ani moodeelii miti yookaan ammootu nama tabsiisuu miti miidiyaa kanarratti. Ani akkamitti nama 200 nama 100 akkana hordofa deebi'ee nama 30tti gala. Maal rakkoo qaba yoo rakkoo keenya kana nu furtan uummata akka isiniif dirqamaan guyyaadhaan rakkoo kiyya bahee haasa'achuu qaba anuu ofis saalfadhe. Isinii miti yaa isin na cimuu dandeessan. Wanni kiyya kun isin na dhabsiisuu danda'a. Uummata keenya achi gora. Hundi keessan achi gora. Wallahi uummanni keenya kun jechuudha. Uummanni keenya uummata hundas ta'uu baata. Hawaasni keenya keessa hawaasni miidiyaa hawaasni Oromoo kun jechuudha. Yoggumatti rakkatti harka sii cabaccabu. Wagguma ati duuti harka sii cabaccabu. Keessaafuu yooma ati lubbuu kan keedhaan dhabamte namni namaaf firmata waan namni du'e namaaf fayyadu. Ajiib. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Yoo yaalmaan Oromoo jirtu nageenyi badhaadha baga jiraattanii. Sagalee tiyatana waa maleef waraabaa hin jiru. Boruudhaaf anaafis waataati isa jedhuudhaaf waraabaa jira. Obboleettii teenya sagalee siin dhageettan jedhee yaada sagalee kana jalqaba isinii kaa'ee siifanoo kee haadha ilmaan shananii jechuudha. Dhugaa rabbi wanni ishee kun waan dubbataniillee dhiisanii biti dhugaa yoo dubbanne jechuudha. Wanna anaaf atillee irraafanne jechuudha. Ana irraa dubbadhuu fi ati na dhageeffataa jiru kunillee irraa dagatne keessaa isii tokkodha. Obboleettiin teenya tun akka nama dhukkubsatu ilmaan shan nama dhaleetiin akkasuma nama dhukkubsataa jiru. Irraanuu dabalamee ammoo rabbi subhaanahu wa ta'ala waan nama fatane wallahi fatana rabbiin nuufaalaafis watana jala nama haa baasu. Abbaa manaa isheellee kan karaa operaasyoonii yookiin ammaliyyaa ta'uudhaaf deemudha. Rabbi isaallee nagaadhaan mana yookiin yaalaa keessaa isa haa baasu. Wani na ajaa'iba jechuudha hawaasni keenya kun jechuudha. Amma bulisa keenya kan dheengada wareegame jechuudha. Kadinni dheengada nurraa wareegame sooraan namni olaalee hin jiru jedhee hin yaadu.
hangi inni du'e fooloo godhaaf umman akka waan inni boolloo keessaa galeetiin tiktook irratti dalagu ajaa'iba bare waan na ajaa'iba jechuudha nama yogguu jiru hin gargaarre kan yeroo deemaaliidhaaf harkittitu mal kalaas jireenya keenya kana ta'ee jira jechuudha jireenya keenya kalaas jireenyuma keenya ta'ee jira jechuudha nama yoo du'e ashaanguliitii emoji bochaa goonne forfaalii guraachinne goota kee jinni kee jenne ani inni guyyaa inni du'e yookiin guyyaa inni nurra adda beesan qofa kafaarsinuudhaaf maaliif ta'an garuu wanni kun maaliidhaaf akkana jaabi jechuudha warroota tiktookii kanneenii fi warroota akkuma miidiyaa walii galaatiitti dhugaa rabbi namni qodo sababa biraati akkanatti rakkatu namni kun sababa biraa miti ummata adii kanneenii miti ummatuma keenya sanni ummatuma ollaa keenya kan osoo ta'e mucaan ko akkanatti hin boottu yeroo hundaayyuu dhugaa jetti anas ta'e fakkaatan kiyyas ta'e haati baluu akkas taate haati baluu akkas taate haati shananii akkas taate haati shananii kan jetti khalas wannuma itti waa barbaannu sodha jechuudha kun karaa tiktookiin beekamu kun karaa yuutuubiitiin beekamu kun karaa feesbuukaatiin beekamu khalas yooma hafa namatti hirkachuun kun yaa rabbi kee obboleetii keenya kana bira yaa rabbi kee hin dandeettaate obboleetii keenya kana bira dhaabbadhu wallaahi irraa gaafatamuuf teenne yoo rabbiin nu baasee malee beekaa irraa cadhise olumaa irraa cadhise yaa rabbi waa ishee dubbadhuuf ka ani waan biraatiif miti akka wanti isin hin beekne hin jiru namni rabbi isin laaffise namni rabbiin waa isi harkaa qabdan kana waa isi harkaa qabdan kan isinitti beeke mucaa tana bira dhaabbadha namni dandeettan namni hin dandeenye du'aa kadhadhaafi dhugaa rabbi nama daa'ima ilmaan xiqqishoo sun hin jechuudha amma hoggaa hagati dana mukeefa malee jiraachuu yookiin waa itti qorru malee hoo'a san keessa jiraachuun wallaahi anaafsi jechuudha anaafsi ummanni gurdaan kuni anasi ala kana gabbee jechuun biyya araba kana keessatti haga ol deebuudhaan muddama jechuudha hoo'i waan salphaadhaan miti yeroo sittiin kennu laalka qilleessa ol baastee deebisuu kana si dhoorga jechuudha hoo'arraa kanaaf ilmaan kun akkana jirti yoo isii waa dubbattee nuuf akkas gootee nuuf yaa kee barbe isii rabbi kenneefi isiin gaafa duraa ilma 5 argadha jetteeti miti gaana ilma godhachuudhaaf deemte ana dubbadhuu fi ati na dhageeffattu kunillee waan kana muudamuu dandeenye boru kanaaf osoo walirra laaluun kunaafi maa mucama tana dhabu geemii hin qabne de barbi warri geemii osoo fayyaa qabu osoo dalagatu osoo waa hunda danda'u halkanii guyyaa geemii taphachuudhaaf lafa dhiitu kunniin sadaqaa guurrachuudhaaf maaliin mucaa kana bira hin dhaabbannee hoo maa isheedhaaf qabaniitu iyyuu maa isiin hin tabsiifnee hoo inni jedhu gaafiidha gaafiin kun yoom akka deebi'u ani hin beeku kanaaf akkaawuntii isiin qabdan jedhee yaadaa keessaa du'aayii godhaafi rabbiin abbaa mana isheellee abbaa ilma shananiillee fayyaadhaan haa fayyise mana isheetitti adeebisu isheellee rakkina kana keessaa baaseetiin amma booda ija namaa afoo dhaabbachuu rabbi isin haa didu dhuguma hunduma keessanii wallaahi rabbii harka namaa ija namaa rabbiin ila godhuu malee jechuun waa takka namaaf godhuu malee nama naaf godha jettanii abdachuu rabbi isiniin fedhin dhugaa rabbi ilmi namaa nama hifata keessaafuu hawaasni keenya hifata siifachuu yoo osoo hin taane waan sii godhe san sitti himee si guba jechuu garaa barbe namaa godhuu homaan jiru namaa godhuu waan jirtu wanna siif godha saniin deebanii nama arrabsuuni wallahi kun waan fokkuudha akka kiyyaatitti waan nama jibbisiisuudha kanaaf obboleettii keenyaaf rabbi haa birmatan oduu biraallee odeessuu miti namni rabbi isinii laaffise namni ila waan shabakaa keessaniin guuttata wayii qabda namni shabakaan kun ka arabaatiif fayyadamu kun daata fayyadama yeroo wanna torbee lamaarraa of qabneetiin mucaa kana waan akkaawunti san keessaa buufnuufi waan dandeenyirraa waan dadhabne hoo wanni godhamuun jiru rabbi isii haa laaffisuu jennee du'aa kadhachuudhaaf kanaaf na ofalchaalle isiniin jedhe isinitti dallaleen jira wallahi sagalee isiittu beekta akka malee na booresse dhugaa rabbi wanni kalaas kennu namni yoo du'e qofa harka walii cabacabuu hojii boo'ichaa kaatanii lafa dhiitu malee go'ati rakkatti namni si bira dhaabbatu hin jiru jechuudha kanaaf rabbi rakkina isiitii haa baasu isinillee rakkina jalaa isin haa baasu yoo isin balleessa dhiifama isiniin jedha namni akkaawuntii isii qabni jiru yoo dhabdanillee jechuudha siifuu jedha karaa tiktookii isiitiin
achiin dhaxxaniitiin akkaawuntii irraa fudhachuu dandeettan. Yoo kana dadhabde ammoo mubaarak namni wal'aalee hin jiru mubaarakirraan karaa jalaatiin dhaxxaniitiin irraa fudhachuu dandeettanii. Isaan illee akkaawuntii isaanii akkaawuntii karaa tiktook isaanii jala kaanii jiranii kan achi karaa siifanii fi karaa amaan eenyu jedha yoomaan Hussein jedha yabbaan manaa ishee maqaan tiktook isaa akka zana fakkaate karaa anillee yeroo tokko akkaawuntii asirratti lafa kaayee ture ni jira jedhee yaada. Video suni kanaaf akkaawuntii sun sirriidha mirkaneeffachuu dandeettan deemtanii jechuudha. Kanaaf waan dandeettin irraa namoonni rabbi isin irraa beekamu mucaa kana bira haa dhaabbannu isiniin jedha. Nagaa naa jiraadha rabbiin nama afoo rakkinadha isin dhaabini dhukkubsattaniis ta'e rakkattaniis rabbi isin dhageessiniin jedha. Yeroo gaarii wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu bakka isin guree dhiifama isiniin jedha offola. ጊዜ ረህወዩ መዚው ፈረጃ ሐሊፉ ሁሉ ከችግር ኋላ ሌሎት ነውና